Of eeggannoo yeroo qoricha fudhannu dagatee akkuma dhukkubsanne jaalates qoricha fudhatu. Garuu rakkoon yookiin dhibeen qoricha akka fudhannu nama dirqamsiisa. Waan nama ajaa'ibu isayyuu tokko tokko kiniina akka liqimsaniif namaa kennan ijaanuu arguu namni hin barbaanne jira. Tokko tokko immoo lilmoo akka waraannataniif namaa kennan namoonni waraannachuu hin feene yookiin immoo hin jaalanne yoo waraannatan immoo akka waan du'aniitti warri ilaalan jiru. Haa ta'u malee yeroo sababa dhibeef qorichi mana yaalarraa ogeessa fayyaatiin nuuf kennamu yookiin nuuf ajajamu dagannees haa ta'u yookiin immoo jibbinee yookiin immoo wallaalummaa keenyaan haala baay'ee dogongora ta'ee fi balaa namatti fiduun qoricha mana yaalaatiin nuuf kennamutti fayyadamuu dhiisuun sirrii miti. Haali nuuf dogongoraan qorichatti fayyadamnu saayid effeektii yookiin miidhaa cimaa keessaa bahuu hin dandeenyetti nu gata. Kanaaf qoricha yeroo fudhannu of eeggannoon haala ogeessi fayyaa nuuf hayyameenii fi haala fudhatamuu qabuun fudhachuu qabna. Gabaabumatti of eeggannoo yeroo qoricha fudhannu gochuu qabnu 8 ta'an siniif tarreesseen jira. Na hordofaa. Isa dura garuu jaalatamtoota koo chaanelii koo kanaaf maatii hin taane yookiin immoo saabskraayib hin goone yoo ta'e saabskraayib gochuu keessan mirkaneessa. Saabskraayib waan gooteef siin waan si miidhu tokkollee hin qabu. Anaan garuu baay'ee na fayyada. Na fayyaduu barbaadde. Qoricha yeroo fudhannu dogongora uumamuu hin qabne. Tokkoffaa fi inni hangafaa hanga qoricha fudhatamuu qabuu fi yeroo isaa sirriitti eeguun fudhachuu. Qorichi yeroo namaaf ajajamu yeroo tokkotti hangam fudhatamuu akka qabuu fi garaagarummaa sa'aatii meeqaan fudhatamuu akka qabu nutti himamee fudhanna. Garuu haala itti ogeessi namatti himuu fi haala itti fayyadamaan yookiin immoo namni dhukkubsataan tokko gosa sana itti fudhatu gidduu qoricha guyyaatti yeroo 3 fudhatamuu qabu akka namaaf galuuf jecha galgala tokko ganama tokkoo fi guyyaa tokko yookiin immoo galgala 2 guyyaa 2 fi ganama 2 jedhamee akka kanatti namatti himama. Hubadhaa iddoo kanatti dogongora cimaatu hojjetama. Guyyaatti yeroo 3 jechuun sa'aatii 24 keessatti garaagarummaa sa'aatii 8 jechuudha. Kana jechuun galgala yookiin ganama yookiin guyyaa jechuu miti. Garaagarummaa sa'aatii malee. Qoricha guyyaatti yeroo 3 akka fudhannuuf nuuf ajajame kana ganama sa'aatii 12tti yoo fudhanne guyyaa sa'aatii 8tti fudhachuu qabna. Kanaaf dogongora kana fakkaatan irraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan qoricha nuuf kenname xumuruu qabna. Namoonni hedduun qoricha fudhachuu eegalanii yeroo dhibeen isaanii itti furu yookiin immoo dhiisaa deemu qoricha isaaniif ajajame osoo hin xumuriin addaan kutu. Hubadhaa qoricha erga addaan kunne booda dhibichi lammaffaa carraan nuti deebinee qoricha sanaan fayyuu keenya baay'ee xiqqaadha. Sababni isaa dhibeen sun qoricha sanaan wal bareera waan ta'eef nu fayyisuu dhiisuu danda'a. Sadaffaa qoricha guyyaa ajajameef irraa hafe awwaaluu yookiin gatuu. Qoricha guyyaa ajajameef fudhatamee yoo irraa hafe lafa namnii fi bineensi hin geenyetti gatuu yookiin immoo boolla qonnee awwaaluun dirqama qabna. Qoricha yeroo name ol kaanii yeroo biraatiif itti fayyadamuun sirrii miti. Sababni isaa qorichi sun yeroo mana keessa turutti yeroo itti darbuun yookiin immoo expire ta'uu waan danda'uuf. Sababni inni biraan yoo haalli qilleensaa mijachuu fi baatillee mana keessatti haala qilleensaatiin summaa'uudhaan namarra yookiin qaama namaarra balaa geessisuu danda'a. Kanaaf yeroo nuuf kenname seeraan itti fayyadamuu qabna. Arfaffaa waa'ee qoricha nuuf kennamuu hubannoo gahaa qabaachuu. Yeroo qorichi nuuf kennamu gorsa ogeessa fayyaa yoo nuuf hin galle ta'ellee irra deddeebinee ogeessicha fayyaa sana gaafachuuf mirga qabna. Ogeessa gaafachuuf illee sodaachuu hin qabnu. Sababni isaa ogeessi fayyaa hubannoo gahaa waa'ee qorichaa nuu kennuuf dirqama waan qabuuf nullee gaafachuuf mirga waan qabnuuf. Shanaffaa yoo dogongoraan baay'ina qoricha ajajamne ol illee fudhannee jiraanne ogeessa fayyaatiin ilaalamuu qaba. Hamma fudhatamuu ol yoo fudhatame summii qaama namaa ta'a. Dhibee biraatiif nama saaxila. Kanaaf dogongoraan illee hanga ogeessi fayyaa nu ajajee ol yoo fudhannee jiraanne atattamaan gara mana yaalaa deemnee yaala gahaa ta'e argachuun dirqama. Ja'affaa
Qoricha nama tokkoof ajajame namni biraan itti fayyadamuu dhiisu. Hubadhaa yeroo baay'ee dogongorri akkasii maatii keessatti mul'ata. Qorichuma daa'ima tokkoof ajajametu deebii nama biraaf yookiin ijoollee biraaf kennama. Yookiin immoo qorichuma haadha manaaf ajajametu deebi'ee abbaan manaa itti fayyadama. As keessatti wanti hubatamuu qabu mallattoon dhibee saniillee yoo itti wal fakkaate mana yaalaa deemuun ogeessa fayyaatiin egaa qoratamanii booda ogeessa fayyaa irraa qoricha fudhachuudha malee qoricha nama biraaf ajajame itti fayyadamuun seeraan ala. Torbaffaa qoricha bakka hin barbaachifnetti fudhachuu dhiisuu. Fakkeenyaaf qoricha lilmoo akka waraannataniif isaaniif kennamu ollaa keessatti nama ogummaa qaba jedhamuun akka waraannatantu mul'ata. Sababa kanaan namoonni hedduun naafataniiru. Namoonni du'anillee xiqqoo miti. Kanaafuu qoricha nuuf kennamu mana yaalaatti deddeebinee fudhachuudha malee ollaa keessatti nama ogummaa qabu jedhameen waraannachuun yookiin fudhachuun rakkoo hamaaf nama saaxila. Isa 8ffaa fi gorsa addaa waa'ee qoricha sanaan wal qabatu hunda haalaan qalbeeffachuu fi hubachuu. Fakkeenyaaf nyaataa fi dhugaatii qoricha sana waliin deemu fudhachuu yookiin hordofuu. Inni biraa nyaataa fi dhugaatii qoricha sana waliin hin deemne yookiin immoo akka lagannuuf nutti himame fudhachuu dhiisuu yookiin kana fakkaata. Walumaa galatti gorsa kanaa olii 8 kana hordofuudhaan balaaf hamaaf ofis eeguu namoota biraallee barsiisuu qabna. Fayyaan faaya. Kuttaa'ee tuubii sabiskiraayib gochuun dagatinaa ulfaadha.